Otuun hiriyaasaa waliin ciisuu jaarsi koo siree irratti na qabate. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota koo kutaa 1 hanga 9tti seeraan bakkeewwan garaagaraatti baradheera. Kutaa 9 akkuma gaheen garuu carraa gaa'ela fakkaatu na qunnameen gaa'elatti seeneen namni gaa'elatti seenu boqonnaa argata. Anaaf gaa'elli ni jaarradhe abidda natti ta'ee jiruu mankararaa jiraachaan ture. Ammallee anarraati addan cinneem. Haati koo ana waliin ijoollee 5 godhattee anis 5ffaa irratti maatii kootiif dhaladheen haa ta'uutii garuu abbaan kiyyaa fi abbaan obboloota arfanii ani qabu garaagara waan na ta'eef asuma maatii keenya keessatti anaaf isaan gidduu garaagarummaa guddaatu maatii keessatti nutti mul'ata. Abbaan obboloota koo lubbuu namaa baasee hidhaan umurii guutuu irratti murtaa'ee haa ta'uutii garuu waggaa 2 qofaa hidhamee achuma mana adabaa keessatti dhukkubsatee lubbuunsaa nama darbedha. Haati koo immoo yeroo inni mana adabaa jiru kanatti deddeebiin gaggaafachaa turte. Sana gidduutti erga inni boqotee nama isheen wal barterraa dalagaadhaan poolisiidha isarraatii anaan godhatte. Obboloonni koo akkan ani kan abbaa isaanii hin taane sirriitti ifaaf ifatti waan beekaniif keessumaa warreen hangafoonni lamaan akka diinaatti mana keessatti ijoollummaa kootii kaasanii na jibbu. Abbaa koo jechuu hin danda'u. Abbaan isaanii nama qabeenya qabu gootummaadhaan akka naannoo sanaatti nama beekamu harka kan hin kennine mataa dhiiraa nama jedhamu ture. Bara mootummaa dargii keessattis loltuu dirree waraanaa akka turellee ni haasa'ama. Haati kiyya qabeenya abbaa manaa isheerraatii argatte gahaa kan ta'e qabaattus haa ta'uutii garuu obboloonni koo kun nyaata gurshaa tokkollee mana keessaa yoo nyaadhu iji isaanii natti gurraacha'a. Sanarratti na reebu. Firoonni abbaa isaanii yeroo dhufu ija garaagaraan wanta nu ilaalaniif anaan baay'eema tokko natti dhagahama. Wanta firoottan isaanii isaaniif godhan tokkollee anaatiif hin godhamu. Maarree kanatu na jibbisiisee jennaan yeroo umuriin koo waggaa 12 guutuu haadha koodhaan magaalaa obboleettii kee bira nagal jedhee kadhadheen haati kiyyas magaalaa obboleettii ishee bira nagalchitee isheef guyyaa hojii hojjechaa galgalammoo barnoota jalqabeen jiraachuu hojjechuu jalqabeen adaadaa kiyya bira jechuudha. Adaadaan koo abbaa manaa gaarii fi ijoollee kan qabdu hojii mana nyaataa irratti bobbaatee jireenya ishee abbaa manaa ishee gargaaruun kan jiraattudha. Abbaan manaan ishee immoo biiroo barnoota magaalaa aanaa sanaa keessatti itti gaafatamaadha. Isaan bira galee hojjechaa gargaaraa barachuun eegalee dhugaa dubbachuuf mana warra koo mana haadha koorra mana adaadaa kootu anaaf gaarii jiraachuuf illee anaaf mijataa mananitti akkan barbaadeen ta'u ture. Ijoolleen isheellee obboloota koo caalaa akka obboloota isaaniitti wanta na ilaalaniif akkan barbaade isaan waliin ta'a. Kaanillee miti uffanni wanti ta'e mana keessaa ijoollee dubaraaf bitamee jennaan adaadaan koo ija qixxeedhaan ijoollee ishee waliin na ilaaluun na jiraachisti. Maarree natti tolee mana adaadaa koo waggaa 4 jiraadhe. Turtii yeroo waggaa 4 booddee barnoonni kiyya silaa barnoota galgalaadha. Barsiisaa daree keessaa nu barsiisu yeroo hunda dabtara kiyya narraa fuudhu sin jaalladha siifan du'a naan jedhu tokko waliin jaalalaan hin kufe. Uumamumaanan immoo nama barsiisaa ta'e walii isaa hin beeku baay'een jaalladha. Galgala nu barsiisee akkuma dareetii bahetti bakkeetti na eegee manaan na gahee na biraatii deebi'a. Hariiroon keenyi bifa salphaa kanaatiin kan jalqabe ta'us haa ta'uutii garuu salphaadhaan immoo adda bahuu yookiin immoo walirraa fagaachuun hin danda'amne. Sababiinsaa inni na gaggeessu yeroo na gaggeessutti immoo qaama wal hormaataa kiyya tuttuqu miiraan machaa'uu dargaggummaa keessatti joonja'uun amaleeffannaa araadaa karaa
isaatiin natti dhufe. Kana qofaa miti. Galgala yookiin immoo halkan yeroo naga geessu daandii irraa na maqsee hulaa namni salphaatti xiyyeeffatee arguu hin dandeenye ifaan bakka hin jirretti na maxxansee walqunnamtii saalaarree na waliin raawwachuu eegalee daandii namni fayyaan irra deemu irratti jechuudha. Kun guyyaadhaa gara guyyaatti araadana ta'e. Jimaanni xumuramee haga wiixatni gahutti baay'ee nariifadha. Guyyaa wal argachuuf anaaf gonkumaa waan hin mijanneef sa'aatii gara manaatti galu sana keessumaa sa'a 2 haga 2 walakkaatti akka addunyaa biraatti waliin dabarsina. Guyyoota muraasa immoo pireedii dhumarratti kan inni hin qabne yoo ta'e dafeen daree keessaa eeyyamsiisee baheen achuma mooraa mana barumsaa keessatti hulaa yookiin daree tokko keessa seennee wal qunnamtii saalaa waliin raawwanna. Maarreegaa kanaan jaalala isaan machaa'uutiin fufeem hanga inni anaan barbaadurra haga ani isa barbaadutu caalaa. Kutaa 8 yeroon baradhu nagumaan xumureen kutaa 9 akkuman gaheeti garuu rabbi na obsee cubbuu kiyyarraatii fagaachuu yookiin immoo deebi'uu yeroon didu daa'ima gadameessa koo keessa kaa'e. Naannoo waggaa tokkoof baatii 2 ol of eeggannoo tokko malee wal qunnamtii saalaa waliin raawwachaa waan tureef ulfirree waan tana keessatti uumamuu danda'u natti hin fakkaatu ture. Booddee irratti garuu uumamee marsaan laguu koo dhaabbachuu otoon beekuu lakki kuni kana miti dhimma biraafi jedheen obseen baatii 2 otoon beekuu dabarseera. Baatii 2 booddee dargaggeessumti kuni akkana jechuun na gaafate. Qaamni saalaa kee akka durii miti dhangala'aatu itti baay'atanaan jedhe. Anis maal jechuudha natti fayyadamtee na dhiisuufi jedheen nan boo'e. Yeroo kanatti inni lakkii kana jechuu koo miti tarii ni ulfooftee jedhe na gaafate. Anis maqaa waaqa itti amanuu waameen gonkumaa kuni anarratti ta'uu hin danda'uun jedheeni. Yeroo kanatti inni maalati namarraatti addadhamoo wanti kun uumamee jennaan ani sa'aatii kanatti daa'ima waan hin barbaanne ofirraa baasuu qabdaa jechuun battaluma natti hime. Anis keessa kooti hin uumamu otoo ni uumama ta'e baatiiwwan jalqaba waliin eegallee uumama malee sa'aatii kanatti hin uumamu jedheen deebiseefi otuma wal morminu baatii tokkon dabarse. Maarree baatii 4 ta'e. Dubartoonni wanta kana salphaatti adda baafatu mitire. Adaadaan koo haala ittiin isheen anaatiin shakkitee hin beeku. Ijoollee ishee lamaanii fi anaan qabatee mana yaalaa geessuun HIV ilaalamuu qabdu. Maatiin guutuun ilaalamuu qabaa. Warreen kaan immoo yeroo biraan fida jechuun ofis anaa fi ijoolleen ishees arfan keenyi ilaalamne. Edaa fakkeessuuf haala itti natti dubbattu wallaalteeti malee narratti barteetti. Laaboraatooriirraa sagaraa fi fincaan dhiiga kennaa yeroo nuun jedhan edaa anaan ilaaluu fi anis nan kenne. Ulfa akkan ta'e battaluma itti himanii bakka sanatti anatti hin dubbanne. Tasgabbooftee mana galtee ijoollee ishee manaa baastee anaan qofaatti na gaafatte. Eenyu waliin jirtaa nan dhoksiinii sadarkaan irratti dhoksamu darbee jiraa jetti na gaafate. Anis maal jechaa jirta yeroon jedhu jaalalleen keenyudha nutoo barnoota baratta jennee galgala si erginaa jettee yeroo na gaafattu lakkii ani jaalalleen qabu jedheen isheetti dubbachuu didee. Yeroo kanatti adaadaan koo ulfi gadameessa kee keessa jiru kan eenyu dharee jettee yeroo na gaafattu ulfa maalii jedheen deebiseefi barani akka ati hin naaneef ijoollee korraa ija addaatiin akka sin ilaalleef orma nagoote akkasiin hin jenneef mana yaalaa ulfa ta'uuf dhiisuu kee si ilaaluun deemee wanta kana yerootiin bakkatti taasisuu baannaan dhuguman sitti hima. Akkuma jireenyi ijoollummaan kee mana haadha kee keessatti rakkina ta'e egereen galgalli keellee dukkanaan guutamaa. Amma dafiitii dhiira walii galte sana waliin gaa'ela dhaabbadhu yookiin natti mitii seera ittiin dhiyeessaa jetti na gaafatti. Anis akkan ulfa ta'ee fi jaalallee yookiin immoo kaadhimaa koo ittiin hime. Buleema kaadhimaa yookiin immoo jaalallee koo fana deemtee bakka inni jirutti akkan ulfa ta'ee timtee karoora maalii ana waliin akka inni qabus ni gaafattiini. Yeroo kanatti inni homaa rakkoon qabu nan fuudhaanii hangan haala mijeeffadhutti garuu xiqqoo ishee naaf obsaa jedhee deebiseefi barsiisaan koo jechuudha. Haalli yeroo sana akka nammanitti salphisee dubbadhu hin turre. Anaaf jiraachuuf du'uu gidduullee ture. Keessumaa jireenyi egeree kees ni bada yeroo isheen naan jettu waan ta'ee koo una jedheera. Yeroo inni nan fuudhaanii haala mijeeffadheen jedhummoo tasgabbii
dubbiitu natti dhagahame. Kanaan barnoota koo addaan kuteen baatii 2 booddee jaalalleen koo kun mana naaf kireessee guyyaa tokko dhufee na waliin bulaa na jiraachisuu jalqabee. Maaliif si fuudhee guyyaa hundumaa immoo si waliin hin jiraatu naan jechuu ni dandeessu ta'a. Anaan kan inni naan jedhu haati kiyya ni dhukkubsatti. Gaafa dhukkubni isheetti jabaate ishee waliin hin bula naan jedha. Anis qaanii yookiin immoo ulaagaa seeraa tokko malee maatii isaallee otoo hin bariin daa'ima gadameessa kootti waan hin baadheef ija namaa akka wayii tokkon sodaadha. Har'a bor geesseen wal sin barsiisa naan jechaa guyyaan dahumsa kootii gahe. Yeroo dahumsa koo jala jaarsa ergee haati koos adaadaan koos tole jedhanii anaan isaatiif kennanii turanii. Haa ta'uutii garuu nagaadhaan hiikameen mana kootti galeen naannoo torbee 2 yeroo gahu dubartiin tokko ijoollee 3 qabattee dhufte sireen ani ciisu irratti morma koo qabdee na ajjeesuuf kaatee maali yeroon jedhu akkam abbaa manaa koo waliin hariiroo eegaltaa kan jedhudha. Maal jechaa jirtaa? Abbaa manaa kee bira eenyutu gahee yeroon jedhuuni bar waan hunduma saayyuu bira gaheera. Abaluun eenyudha? Abbaa ijoollee kooti. Ijoollee 3 narraa fudhateera. Gaa'elli keenyi nagaa dhabe waan raafamaa jiruuf sitti dahoo godhate jechuun gudii raajii abbaa manaa koon dhagahee. Gonkuma nama ijoollee 3 qabu miti. Fuulli isaa dhiira dubartii beekullee hin fakkaatu. Anaaf inni yeroo wal biratti ilaalamnu anatu nama umurii qabu malee isatu kan hangafu hin fakkaatu. Gonkumaa kana ni hin shakkinetu na mudate. Kanaan haati manaansaa mucayyoo kana dhiistee na waliin jiraatamoo gaa'elli keenyi gargar haa diigamuu jettee yeroo gaafattu ati bar nagaa naan kennitu si waliin jiraachuun barbaadu waan fedhe haa ufu gaa'elli kuni haa diigamu jedheeni mana seeraa dhaabbattee ijoollee isheef miindaan barbaachisu irraa kutamee ana waliin jiraachuu jalqabe. Maalin godhare erga waan tundumtuu darbe erga ani sin miidhamee waan kanan dhagahee garatti galagalu bitaa anatti ta'ee ganamumaa gaa'ela jedheen mana jiraachuun jalqabe keessatti qorumsa guddaan keessummeesse. Abbaan manaan kiyyas haftee malee na jaallataa dhiifama na gaafatee ani mataan kiyyallee gaa'ela lammataa dhaabbachuun barbaadu. Haa ta'uutii garuu haati manaan koo ana faana nama nagaa uumee jiraachuu barbaadu miti. Firoottan hiriyoota isheetti na komatti na hamatti anis akkanumaan bifti koo ijoolleedha akka bifa taatii yaannisaas dhiira dadhawaadha. Kanatti heerumuu korra otoon dhaabbadheellee hafee naan jedhii halkan tokkollee obseen akkan ishee waliin jiraadhu naaf hin eeyyamtu. Kanaafan si jaalladheen har'ina tokko malee duubatti deebii yaadaa tokko malee gara kee dhufe naan jedhee anaaf inni nagaadhaan waliin jiraachuu jalqabne. Gaa'elli kiyya gaa'elayyuu ni ta'anatti hin fakkaanne waggaa 1 waggaa 2 waggaa 3 nagumaan waliin jiraachaa turre. Maatiin koollee dhufanii adaadaan koollee dhuftee mucaan xiqqoon tokko nama guddaa taate ni heerumte ofis daa'ima godhatte abbaan manaan ishee immoo nama gaariidha jechuun na jaju isaanillee naaf jaallachuu eegalanii waggaa 3 waliin jiraadheen waggaa 4ffaarratti jaarsi koo maal akka waliin jedhan hin beeku. Haadha manaasaa duraa waliin turtii yeroo hanga kanaa booddee walitti araaramanii ijoollee koo yaadinaan jechuun deemee ishee birallee buluu eegalee. Haadha manaasaa duraati mitiire aabi jechuuf mirga hin qabu. Kanaan yeroo ta'e ciruma ana bira dhufuu iyyuu dhaabee torbee 1 torbee 2 booddee ana bira dhufaa. Kun immoo anis akkan isarratti ka'uu na taasisa mitiire. Dhuguma haadha manaa kee duraatu anaan si dagachiise moo anarrattis dubartii gara biraa jalqabde jechuun bahasaa fi galmasaallee nan sakatta'an ture. Haa ta'uutii garuu mana barumsaatii fiigee bahee mana haadha manaasaa deemee galaa. Haa ta'u jedheen baatii 2 baatii 3 baatii 4 obsee nu gidduu kan jiru hiriyaansaa tokko ni jira. Hiriyaansaa kun gaa'ela kan hin dhaabbanne kaadhimaanis barakaa kan hin godhanneefi ture. Ta'i jedhee mana koo dhufee maal warroo buna naa danfisi abaluudhaan na waama mana kanan jira jedheen jechuun yeroo hunda na gaafata. Abalu jechuun abbaa manaa jedhama. Na bira dhufee isaaf bilbilee kottu mana keen jira buna danfisaa jedhaaniin abbaan manaan koos tole nan dhufa jedha garuu immoo yeroo hedduu hin dhufu. Kanaan anaa fi hiriyaa abbaa manaa koo gidduu hariiroon uumamuu jalqabe. Guyyaa meeqa agabuu si bulche guyyaa meeqa abbaan kee si dagate jechuun qoosaawwan qoosaa fakkaatan. Haa ta'uutii garuu haaloo ba'uuf karaa namatti banan nattaasa'uu jalqabe. Sana qofaa miti mana keessa ana isaa fi daa'ima kiyya qofaatu waan jiruuf haasoon keenyi daangaallee darbu eegalee. Yeroo garaa garaas abbaan manaan koo dhufee
yeroo nu waliin haasofnu nu argee haasa'aa jedhee lallaafaafa illee nuuf bitee gaafa deemu walitti nu dhiisee gaafa hin deemne immoo riyaasaa kanaan mana keenya buli jedhee jireenya akkasii dabarsu eegalee. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko loluma xiqqoodhaan bishaan dhangala'ee kan jedhuun anaaf abbaan manaan koo walitti buunaa nan aaraa anatu ofirratti si quubse jedheen ofiillee harka isaatii bahuu akkan qabu nan murteessa. Kanan raawwadhe riyaasaa waliin irbaata nyaatee na waliin akka inni buludha. Riyaansaas irbaata nyaatee galgala isaa na waliin bule. Jireenya koo keessatti dhiira lammataan baree kanaan garuu ganama barii ollaa kiyya abbaa manaa kiyyatti hime hin beeku otuu anaa fi hiriyaansaa uffata keenya jijjiirannee sireerraan ka'iin abbaan manaan koo nutti dhufe. Qullaa qulqulluu keenya irraa naasuudhaan bishaan taanee ilaalaa namoonni argaa jirtan wabiinaaf ta'a haadha manaa kiyyadha riyaa koo waliin ciis harkaaf harkatti hin qaban ilaalaa jechuun ollaa kireeffattoota naannoo koo jiran natti waame. Nan qaana'ee sanaan booddee ol darbee faayila dookumentii isaa fudhatee duubatti garagalee eega sanaa anaatiin hin ilaale. Itti deddeebi'uun mana barumsaa deemiin maaloo dhiifa manaaf godhe jedhee kadhadheera. Haa ta'uutii garuu amma ani haadha manaa koo waliin nagaa ta'eera. Inumaa sirraa dursee adda ba'uun barbaadan ture naan jedhee anis naannoo baatii lamaa kadhadheen yeroo inni na didu magaala sanayyuu gadseen haadha koo bira deeme. Haadha koo bira gale. Haati koos dadhabina koo mucaa koo faana ofitti na fudhate. Sanaan booddee horiin ni jiru ture. Horii sana naa gurgurtee mucaa keessiin qaba deemi biyya hambaa deemiitii hojjetadhu naan jette. Anis biyya hambaa deemee hojjetachuu jalqabee haadha koos obboloota koo na jibanis gargaaruun eegalee. Haa ta'uutii garuu waggaa 3 akkuma nu jedheen abbaan manaan koo na dhiise kuni yoo dhufte haadha manaa kootiin nan dhiisaa si waliin kanaan booddee umurii koo guutuu nan jiraadha naan jechuun naaf kakatee balleessaan kan koo waan na tureef dhiifa manaaf gochuunsaa natti tolee waggaa 3 booddee isatti deebi'een daa'ima koo qabadheen waliin jiraachuu eegalee. Haa ta'uu garuu naannoo baatii 8 akkuma waliin jiraadheen maallaqa koo bitaatis mirgattis godheefte barattuu dubartii gara biraa qabatee mana jiraa keessa naa fidee dhufe. Siin araba meeqatu sitti taphachaa tureera qaamni kee kan ani dur beeku ati anaaf hin taatu narraa deeminaa jedhe. Humnaanis mana dubartii fidee dhufe keessaatii na baase. Mucaa koo qabadheen waantan ta'e rabbi guddaatu beeka. Namnis qaana'uu koo narratti argeera. Haa ta'uutii garuu anis balleessaa makanaan waantan isa balleesseeru buleen guyyaa 2-3 nan kadhadhe. Waliin jiraan sirraa adda bahuu hin barbaadu. Siin jaalladha ani isaan jedhus siitiin kanaan booddee hin barbaadu. Anaaf siis haati manaan koos nageessanii dubartii gara biraa waliin gaa'ela dhaabbachuun fedhanaan jedhe. Baay'een gadi mana biraa magaaluma sana kireeffadheen waggaa tokko mucaa koo waliin hin jiraadhe. Yeroo turtii waggaa tokko sana guutuu haadha kiyyatu meezoo dumbulloo natti ergaa na gargaaraa ture. Ammas haalli kun naaf ta'u yeroo didu mucaa koo haadha kootti deebiseen si'a lammaffaa biyya hambaa dhufe. Amma reefuun waggaa 2 fixeera. Mana gaarii singal haadha koo obboloota koo fi mucaa koo sirriitti gargaarachaa jira. Haa ta'uutii garuu kan na jeequ abbaan manaa koo kun ammas dhufee dhiifa manaaf godhe. Homaa lafa kanarraatii kan na barbaachisu siif mucaa koo qofaadha. Haadha manaa koo duraa ni beeku. Yoo har'aa araaramne borimmoo ni wal lolla. Siin immoo waan dhiira gara biraa narratti fiddeef sitti aare malee namni akka koo dachee kanarraatii jaalladhu tokkollee hin jiru jechuun na goyyumsaa jira. Bara jireenya koo keessatti ijoollee dhiiraa waliin karaa toora sooshaal miidiyaallee haasa'uuf keessi koo naaf hin eeyyamu. Akkan balleesseeru nan beeka. Haa ta'uutii garuu balleessaa koo guyyaa tokkoon immoo keessi koo eenyummaan koo jireenyi koo hundiyyuu miidhamaa jira. Akkan taane daa'ima godhachuun koo gaa'ela dhaabbachuun koo kaleessami irra caalaatti har'a jiroon jiraachuu mana dhaabbataa ta'e dhaabbachuu barbaadutti gatii na kanfalchiisaa jira. Adaraa obboloota koo wantan isiniif dhaamu eenyummaa nama tokko maatii isaa jireenya isaa kaleessaa sirriitti otoo hin beekiin gaa'elatti hin seenina. Gaa'elli yoo nagaa ta'e gannata yoo nagaa ta'uu baate immoo si'oolidha. Yoo seeraan kan duraa xiyyeeffannootti kennitanii murteeffachuu baattan miirri mataatti nama ba'u bakka salphinaatti nama gata. Yeroon sun kan hin darbinee fi kan hin dhumne fakkaata. Haa ta'uutii garuu abidda lamixii daaraa harreen gangalaa keessatti nama gata. Ani kanaan booddee gara biyyaatti deebi'een akkan nama kanatti hin deebine 100% nan amana. Haa ta'uutii garuu isaan alatti immoo egeree jireenya koo yeroo yaadu dhiirri gara biraa deemeen waliin hin jiraadhu immoo nama akkamiitii kan jedhu jedhee yeroo yaadu kan ammaan olii malee
kan kanaan gadi kan ta'an keessi koo ni amana. Sababiin isaa immoo inni kun kabaja koo waliin na argate na guyyumse simboo si'aayina mi'aawummaa ijoollummaa koo fudhate kan akkana natti taphate kan otoo hin argatiin kan jireenya koo keessatti seenu immoo hangamiyyuu otoo na miidhee akka ani ofiif deebii hin qabnee fi natti hima. Gaa'elli lammaffaa mana eenyutti iyyuu tolee hin beeku. Yoo Rabbi jiraadhu manaan jedhee nama na jiraachisuu danda'u jireenya koo fide malee. Seenaan koo yoo isin barsiisa ta'e irraa baradhaa bakka itti na komattan immoo naa barreessaa. Tarii immoo namoonni gaa'ela lammaffaa keessa seentan yoo jiraattan waa'ee gaa'ela lammaffaa na taasa'a. Dhiphina sammuu amman jiru keessaatii yaada gaariidhaan na jajjabeessaa. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoodee isiniif dubbiseen hin kaa'ati. Akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa seenaa ishee dhaggeeffattan illee yaada keessan waan irraatii barattan waan irraatii hubattan komentii jalatti qoodaafii jecha qophiin sa'aatii kana guyyaa irraaf isiniif qabadheen dhiyaadhee kanuma fakkaatti. Turtiiwwan yeroo dheeraa booddee waan isinitti hin deebi'eef performaansiin chaanalii kanaa waan gadi bu'uuf laayik sheer gochuun dagatiinaa. Qophii gara biraatiin akka walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.